Hashama arkafuunee nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota obsee duubii anillee nagaan qaba waaqayyoof galannaa ta'u har'ammoo maalin isiniif qabadhee dhiyaadhe killee tokkoo fi muuzii lama isiniif qabadhee dhufe asitti kan argaa jirtanii muuziidha daakamaadha akka yeroo keenyaan fudhanneef muuzii lama asitti daakee qopheeffadheen jira rifeensa kootii fi asitti immoo kan argaa jirtanii killeedha. Killee tokkoo fi zayituuna maankaa tokkodha. Kanaafuu rifeensa keenya akkanatti daaknee walitti daballee akka fayyadamnuuf ani immoo daakee qopheessee akka yeroo kun fudhanneef akkasumas illee yeroo keessan akka fudhanneef asitti daakee isinitti agarsiisuuf dhufee hordoftoota obsee duubii. Kanaafuu asitti duraan dursee killee keenyaa fi zayituuna killee tokko akkasumallee zayituuna maankaa tokkodha walitti dabaleeni akka saddeguuni asitti finnee naqanna as keessatti waliin dhoofna waan ta'eef kanaafuu kana lamaan akkanatti waliin dhoofna sirriitti akka wal fudhatutti. Ani muuzii lama waan fayyadamuuf jira kana fakkaataa muuzii lamaa fi killee tokkoo fi zayituuna fal'aana tokko walitti dabalee rifeensa kiyyaa qopheeffadhe. Kanaafuu akkanatti rifeensa keenya dibannee daqiiqaa 30 booda yoo yeroo qabaattan sa'aatii tokko ofirra tursiisuu hin dandeessu. Sana booda rifeensa keenya qulqulleeffannee dibata rifeensa keenya qulqulleeffannee rifeensi keenya nu gogogee dibata manaa qabnu itti dibannee akkasiin isiniin jedha hordoftoota obsee duubii. Viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik sabskiraayib naa gochuun dagatinaa baay'een isin jaaladha. Ayyaanni waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Baay baay.